هيك ميقا كيسان تجي harmali cakata te mega kan kedige garu ta walla arsi girta mo alhamdulillah yedesi gadar to gofta ko is go abet welcome sinjette dan dasiran qabdu yechud gotichi sigela khorata jira wante de sida da bu fi qabda mali wa mira haza wa kasditu men malta da rabbila ish hada wallahi malta da bala ko tintu takara nuti wa kutana ma rasuf hedduta kaanfana akasi guddanne kutana ma takkabar warri kana gize no guddisu kutan akkana kuni ummata akkanati jedhe no guddisne bar ummata sayo agartan jalade sa jedhe no guddisne bar inuma yu gojjame yu agartan jalade sa no jedha gojjame biya sai duran biya takas garu mal jara to kal engadda arsi yu agartan warri kana gize no jolluma arsi yu agartan jalade sa no jedha melal agan mo hunde yechuda bar oromma na kasbal barsis never gafo abbonni kenyi wajji qabsa bar oromo da nuti tokko jaraniti wajji qabso manaba yamale arsi daati harar geeda jarani addo ko damaniti miti oromo da janiti oromo qabsa manaba yan harra gadde bitati mali be gabdi ki tari ba kara saudi kana yajula inshallah arab ni jarti rafulate huddu garaba kara tari bas kara saudi kana fidde asini قرطمي في رامو في غلاء اللي ودو في صياء سيني ونواتش سيني أوروبا سيني أكا تصادق تجلو صوبية دربو بيا به أمريكا سيني كندا سيني تيني أورمونو مالك تعتبر مالي مالي بيكا قد يرو سنيتي إيه سب بيكاني أرسي جلادي سيجاني إيه نو بيكا أرسي جلادي مالي بيكا بيوان نتي بيكا مالي ني قدا سني مالي بيكا سلكي كبتشو روان نولا مالي رجيتي مالي بيكا namni amma biyya bahe wal keessa babadate akka jimma akka maalit olii gadi wal fuudhaa jira malee maalitti beekame yeroo san wanni ati beektu maali amma biyya yaa'ee olii gadi yaa'ee faffaca'ee akkuma intarneetii walitti hingetti wal fuudhee walitti dhiyaataa jira ilmi namaa gadaa sanitti haatee maaliif si beektee arsii irraa fagaadhu siin jette maaliif beekaniit maalitti sii himan doqoo yoo agarte bar jalaadhee saaluun jedhan akkasii guddanne faa siin jedhani bar kun amma Oromoon akkanatti ilmoo fi guddisa. Gootummaadha baga jedhan. Kalas baga jedhan. Jalaadhee si yoo siin jedhan iyyuu gootummaa kiyyaa kennaaf siin jedhan. Waan biraatiin miti. Gootummaa kennaaf siin jedhanii jechuudha. San akkasumas seer godhadhu godhadhu akka ilaalcha biraatitti osoo hin taane arsii gisee argite hin tuqini irraa fagaadhu jechuun tuqaa didaa tuqaan iddaa irraa fagaadhu siin jetti. Akkasi fudhadhu ati sarchi godhadhu akkasitti bareechisiiti. Sii bayaa googilii jedhamu. Kana feena nuti Oromoo kutaa bira Oromoo tuulama gaafa buqqaatii Oromoo tuulama arsii dhalateetiin guddateeyyuu arsiidha nuuf garaagarummaa tokko hin qabu anaa fi inni garaagarummaa tokko hin qabu arsiidha ilma arsiiti isin garuu ka haadhaan harargee ta'ee abbaan arsii ta'e ka harargeetti guddate kunoo miidiyaa maal jedhaa jirtan diqaala arusiiti ofirraa ari'aa kana waan ijoollee dhageeffatina akka jaan jirtan ijoollee arsii abbaan arsii ka ofii harargee dhalatee guddate haati harargee diqaala arusiiti ofirraa ari'aa buute maal taate hayi amma karaa baalee kana yoo taate ganama galgala kun jechuudha ijoolleen baalee biyya gadi hin ta'an karaa awurooppaa kana akka jiru wanni baqatee deemu ijoollee baaleeti maaliif lafti irratti qotanillee hin jira ta irratti dalaganillee hin jira bunni achi jira shonkoorri achi jira wanni dachiin baalee hin biqilchine hin jirtu wanni dachiin baalee hin biqilchine hin jirtu jechuudha namni baala suufa uffate bootti uffatee dhaqee suufa uffatee gala baaleen gisee dhaqan suufa uffatee dhaqee bootti uffatee galaa jechuudha wanti dachiin baalee hin biqilchine hin jirtu waan ta'eef diqaalaan kun kan arsiiti jettanii ka shakkitanii nuu galchaa wallahi ni qubsiifanna nuu galchaa maqaa isaatiin keessa jibbaa nama isin keessa jiruuti jecha rakkachuu irra ilmi kun kan arsiin dalche ta'uu hin oolu jettee gisee shakkiti sun amma maalidha meeshaa keetti qaanfachuudha akka maqaa sirra jira malee sirratti hin dalannetti asabuudha jechuudha kun amma ilaalcha yaada wallaalummaa haadha faatu jechuudha. Akkasii akka amma jarri godhataa jiran kanatti osoo mucaan kiyyaayyuu ana adda bahee haadha wajjin harargeetti dhalatee guddate diqaala arusiitiin nurraa deemu jedhee ariima beekamaadha kun akkuma biyyaa qabu nu galchaa wallaahi datti kadidu iyyan didu nu galchaa ni feena rakkoon qabu. Way arsii keessa jiraate way jimma keessa jiraate way kutaa oromoo kutaa kudhan keessa kan jiru yoo shakkitan nu galchaa lafti teena sirriitti dandeetti. Lafa bakka qabnaa jechuudha. Sirriitti dandeenya qabaaf qalaa geenya ofittuu jechuudha. Kanaafuu nu galchaa rakkoota kan qabu. Ka shakki amma dhugaa qabdan shakkuma qabdaniiti shakkuma qabdan.
Bizee achi ilaalu kun Abdii Muktaar fakkaata, kun Asmii fakkaata, kun Jawaar fakkaata. Indee kama shakkitanii yaanis waliin jira bakka kanatti. Sila wallahi inkwaan gosti feena arrabsamuu miti akka wanti silaa bar kabajamu galata argachuu qabanii uummata Junaydii Saaddoo fuudhee shanakkatti qubsisan wallahi yaani ijoollee ergee shanakkaan guutuu viidiyoo waraabsuu danda'a. Junaydii Saaddoo uummata Harargeerraa dhufanii gaafa Harargeerraa buqqanii Junaydii Saaddoo dachii shanakkaan sanitti gannaqee uummata Baaleetiin uummata Sikkoomandoo koottaa uummata kana gargaara uummata keessanii uummata Oromooti jedhanii ummanni waan qabu midhaanii fi waan maa qabu maallaqa hanga uffataatti guuree dhufee gargaare shanakka san guutuu qotatan dachi magaalaa hangam jechuu danda'a magaalaa guddoo takka oli shanakka jechuun bakka biyya guddoodha kunoo hanga har'attuu shanakka ka jiru eenyu Arsii miti Harargeedha guutuu shanakka dachii san guddaa qotatanii horanii bakka waa hunda achi jiraataa jiran dachiin sun amma kan Harargeettaa malee sun ejjeetiin qubatte achi asoo agarte miilaan achi biyya sanitti magaalaa sanii buutee Arsiin tokko hin jiru namni keenya achi keessa hunda qophaatu. Kanaaf silaa inumaa galatoomaa uummanni kun uummata nagayaati jedhamuu qaba malee uummata akka waan gandummaa qabutti miidiyaa arrabsamuu hin qabu ture. Arsiin wallaahi ani viidiyoo baasuu danda'a shan akka sana. Hoolonni sirboona kan akkamitti akkana qaroomtee teettee wallaalaarti. Osoo amma jarribaa muka walitti dhiibdee wanni kun hin qabbanaa. Abbanaa odaa wanti jechuu qaba likki barsan marra san bar gadi baayanii akkasii wal arrabsuun bar faayidaa hin qabu. Akkuma jarri Arsii jettee warra akkana jettee arrabsitu kana osoo ta'e gabbaatee Harargeette hin bareedu wanni akkasii ijoolleen keenya safuu qabaachuu qabda har'allee borillee wallaahi akka abboonni keenya safuu nu guddisan waa hunda sheemii akka qabaanu godhaniifi gadi qabanii nu guddisan akkasuma jiraadhaan mallee ganda namaan arrabsina nama dhuunfaa abbaa feete dhukkee irraa kaase kasitti dabru hin jiru. Ganda arrabsuun garuu sarara diimaadha isiniifis isaaniifis ka Harargeetis Arsii arrabsuun sarara diimaadha ka Arsiitis Harargee arrabsuun sarara diimaadha akkasii beekaa ganda namaa arrabsu abbaa feete ka dhuunfaa garuu walaa yaadata walaa maalii dantaa abbaa feete dhukkee irraa kaase. Yaa isaan tuqina Harargeen akkanaatiin jedhina. Kanuma isin dhoggan mallee ani ijoollee keenya achi tartanii Harargeen kan akkanaatii jechuu osoo hin taane nama dhuunfaa abbaa barbaaddan mataa gaggombiftaanii gubbaa dhaabattanii caffaruu ni dandeettan. Siidaa gubbaa dhaabachuu dandeessan abbaa barbaaddan garuu achi dhuftanii Harargee jettanii Harargeen tuqu. Harargeellee akkasuma. Abdii Muktaar mataa gaggombisee barbaaddan irraa caffarii haadha faatee mataa utaali akka feetana godha. Nuti Oromoo kutaa kudha takkaati beennaa ammallee soddaa keessanii waan barbaaddan godha waan barbaaddan. Waan barbaadan godha soddaa keessanii cinaan soddaa Wallaggaati cinaan soddaa Harargeeti waan barbaadan godha bakka isinitti tole kutadha bakka hafe dhiisa. Akka dhuunfaatti abbaa feetan Arsii keessaa raggataa wallaahi abbaa feetan garuu Arsii akka kutaattiin arrabsina. Nuti Harargee arrabsuun nutti ulfaata hin qaanfannas hin arrabsinu sammuu. Guyyaa takka jecha gabbayee Harargee jedhee arrabsuun hin qabu maal taatan deebiin bada malee wallaahi billaahi. Afaan maal jettee arrabsitamee Harargee keessee gabbaate bara fakkaatu maaliin gabbaa'e wallaahi akka nama hateeti qaanfadha amma Harargeen akkanaati jedhee gabbaa'ee arrabsee ija maaliidhaan gabbaa'ee uummata keessa deeman jedhaa baran maa wallaahi. Amma eenyu arrabsu Harargee nama dhuunfaa arrabsu miti ammallee akkasii fudhadhaa yoo garuu lakki Harargee arrabseete Gosh, akkasitti yoo fudhatte. Bar namni hundi bar sila qoy miidiyaa kanarratti bar hundi yoo walitti gadi yaa'ee wal arrabse bar wal baxabbatu ta'a. Yoo ganda walii arrabse ganda walii hin arrabsinaa jedhaa jirra mallee nama dhuunfaa abbaa feetan arrabsaa nu keessa Arsii keessa abbaa feetan arrabsaa nama dhuunfaa. Garuu ganda yookaan gosa hin arrabsinaa hin tuqinaa. Ijoolleen gara naallee abbaa feetan kan dhuunfaa arrabsitu gosuma hin arrabsin amma nuti anaaf faati haasaa jirraa mitenne waa'ee ganda arrabsine gandumatu hinee intui garuu ijoolleen achi keessaa baatee miidiyaa irratti gandi keenya arrabsitu irraa dubbataa jirra kanuma. Kanaaf isinillee gabbaataniitiin ganda hin arrabsina ganda keenya nu kabaja ganda keessan isin kabaja Oromoodha nu akka Oromootti garuu kutaa qabna gosa walii kabajna kutaa walii kabajna Oromummaan akkasitti malee Oromoon tokko arrabsamaa tokko inde kadir wayita Oromoo kutaa kudhanii naa jiraadhaa maali bar kutaa sanuu bar kutaa kudhanii jedha wanti godhan beeku jedheetiin Arsii tan wanti godhuu barbaadu sani maaliif hin dubbatinaa inni amma waan kabajame isinii fakkaata wanni hanga kadir tuffatame hin jiru
أمو ونس جواري كديرين أكمل وقت أصلا جوار جتتك إن كان كديري في متي كديري في متي ولا موتم ما بيجتي في جتتك إن ديفيس لا ديفيس نكرا أكوان جواري ساو جين ديفي ولا ديفيس ساو جروتي دبلنا جواري لو في الأربسا لكيرا والله هركانو أردت لكيرا أكاسا برسن إندن دعوة ولا زلمة دنيا أكانو غارو كوتا متي إن ديفينا كلاس كوتا رافا كذا كوتا من الرسنا أرسي يكان بر جي بر وان